Ashamaar kifuuni dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa hadhaa seenaa gootota Oromooti. Akkuma armaan dura seenaa gootota Oromoo hedduu isin dhiyeessaa ture har'as seenaa goota Oromoo tokko qabadee dhufee jira. Turtiin keessan afaan haa ta'uun affeerraa kooti. Seenaa goota Oromoo Dabbasaa Guyyoo. Dabbasaa Guyyoo Safaroo manguddoo dhalootaan naannoo Booranaa taatillee yoo ta'an Yaabalootti guddatan. Dirree Liiban jiraachuudhaan waggaa dheeraadhaaf gadaa Oromoo qorataa turan. Nama gara ganna 80 olii ta'anidha. Waggaa 35 dura dhiibbaa mootummaa Dargiitiin gara Keeniyaa galan. Waggoota Keeniyaa jiraatan kana keessattis obbo Dabbasoo Guyyoo Safaroo gadaa Oromoo hayyoota hedduu barsiisaa odeeffannoo kennaa kan turanidha. Hayyuun hin dubbisin hedduu miti. Abbaan Dabbasoo waggaa isaa dura namoota fedhan gadaa qaban walitti ta'uudhaan argaa dhageettii gadaa Oromoo Keeniyaatti dargaggootaan hundeessee kan illee maandhee gadaa Oromoo keessatti barsiisaa jechuudhaan sana booda kanumaan wal qabsiisuudhaan biyya Ameerikaa Kibbaa, guutama Ruusiyaa, Ameerikaa Kaabaa, Noorweey kan kana fakkaatan deemuudhaan waa'ee gadaa aadaa duudhaa Oromoo barsiisaa turan. Beekumsi manguddoon kun qaban kan aadaa ta'uun namoonni isaan dhageeffatan hunduu ragaa ba'u. Abbaan Dabbasaa seenaa ragaa aadaa safuu seenaa fi kan karoora akkaataan bakkaa fi guyyaa akkasumas akkaataa waliin yaadachuudhaan tarreessan. Seenaan bara kuma hedduu dura akka har'aa waan ta'etti qulqulleessuudhaan kaa'uudhaan nama himuu danda'udha. Abbaan Dabbasoo Guyyoo Safaroo nama garee kamiifuu godhanii miti. Nama amantiif siyaasaan nama gargar baasanii miti. Ilaalcha nagaa addunyaatiif gaarii namaa qaban. Nama safuu beekan nama kan daangaa namatti hin dabarreedha. Hayyuun keenya Keeniyaan beekaa caalu kana akka tasaa Naayiroobii Keeniyaa keessatti guyyaa birraa guyyaa 27 ji'a 9ffaa bara 2015 irreecha oolanii yoo galan dhabamuu isaa fi Oromoon hundaaf rifaatuu guddaadha. Gadda caalu nama bakka jiru akka hawaasaatti ta'ee akka gareetti akka dhuunfaattis ta'ee akka dhiyeessuunitti akka hirmaatan maatiin fi hiriyoonni fi akkasumas barattoonni isaan duraan gaafatu. Abbaan Dabbasaa Guyyoo Safaroo bakki dhokfamee akka argamuuf Waaqayyo gurraacha nu haa gargaaru jechaa gara hamiin irraa deddeebi'ee as ba'a. Abbo Dabbasoon mana hidhaa Itoophiyaa jiraachuu isaatis akka hamiitti dhagahamaa jira. Obbo Dabbasoon yeroo gabaabaa mana hidhaa Maakalaawii ture. Eegasii gara bakka dhoksaa dabarfamanii. Isaatiin namoonni Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaan yakka bakka dhoksaan hidhamuu isaas beekamaadha. Mootummaan Itoophiyaa hayyoota Oromoo balleessuuf akka carraaqaa jirus ifa. Akkuma yeroo dhiyootu dura quba qabnu mootummaan Itoophiyaa Injiinar Tasfaa'uu Camadaa fi hiriyoonni isaa Keeniyaa qabee gara biyyaa eega deebisee booda tumaa irraa ka'een kan ka'e Injiinar Tasfaa'uu kan ajjeefaman yoo ta'u kan hamaa amma hidhaa jiru maatii umrii ofii guutuu ifaajee gadda guddaas fi barsiisuu irrattis kan fixe yoo ta'u gadaan Oromoo UNESCO biratti galmaa'uu arguu dadhabuusaa guyyaa maal jedha laata? Arguu dadhabuusaa guyyoon maal jedha laata? Bara 2002 yeroo jalqabaatiif argaa dhageettii gadaa Oromoo kan Dogoreetti Keeniyaa hundeeffame Dabbasaa Guyyootiin hoogganamu UNESCO qunnamuudhaan gadaa guddisuuf akka cinaa dhaabbatan gaafate. Gadaan maal akka ta'es bu'aan inni addunyaadhaaf qabus ibseef. Har'a yeroo hirmaannaan hayyoota hedduu gadaa
sadarkaa kanatti galmaa'etti arguu Dabbasaan Guyyoo maal jedha laata? Manni hidhaa wayyaanee keessa badii tokko malee ukkaanfamee jiraachuu isaa hedduu nama guba. Oromoon akka sabaatti tuffatamuu isaa mul'isa. Badii tokko malee seenaa ofii kan badaa jiru baraaruuf socho'uun godhuun yakka ta'ee tokkummaadhaan hedduu garaa nama nyaata. Warreen akka UNESCO kunis duubatti deebanii madda gadaa akka qoratan abdii qabna. Gadaa Oromoo kana yeroo jalqabaatiif kan akka UNESCO irratti galmaa'u kan taasise obbo Dabbasaa Guyyooti. Obbo Dabbasaa Guyyoo Safarooti guddoo hayyuu cimaa fi gameessa namaa ture. Gadaa Oromoo kana akka addunyaa irratti galmaa'uuf baay'ee ifaajee guddaa godhaa nama ture. Seenaan yoomuu si yaadata. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Kan isin dhiyeesse Areerii Kadir.